Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtu ilmaan Oromoo baga naga jiraattan isiniin jedha. Kun chaanaalii Shaashee Tuubiidha. Namoonni chaanaalii kiyyaa faarawataa caagaa fi bakka duwwaa tokko qofa qaba. A dubbifamaa, baa dubbachiiftuu, caahima, daa hunduu jedha. Kattaan lakkoobsa Oromoo keessatti kitila jechuun meeqa? Lakkoobsa Oromoo keessatti kitila jechuun meeqa? Bakka duwwaa guuttachaadha. Gaafii dhumaarratti lakkoobsa Oromoo keessatti kitila jechuun meeqa jedha. Xumuree jira. Ulfaadhaa galatoomaa. Irratti hirmaadhaa jedha. YouTube like, subscribe, share gochuun dagatinaa.